raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Yooyaa oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama. Kana gaasan fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata fulbaana bultii 26 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu. Ana xiiqii dhugaasaati. Uummeffannaan kurfii keenya guyyaa har'aan kanaa ammoo tarkaanfii boonsaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n lixa Oromiyaa konyaalee Wallaggaa afran keessa sosso'an fudhataa jiraniif dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti ammoo marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godinaa Wallaggaa ba'aa tokko waliin tolfannee fi gara giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Finfinneettis bilbiluun dhimma afaan Oromoo dubbatuun magaalaa Finfinnee keessatti yakkamaa nama taasisuu dhiisisuu fi gidirsiisuu irrattis marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee jiraatu tokko waliin tolfanneetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan hagamaa'ee kurfii keenyatti nu faana haa ta'uu fi san hawwataa jalqaba irratti gara lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aatti bilbiluudhaan tarkaanfii boonsaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo konyaalee Wallaggaa afran keessa sosso'aniin fudhatamaa jiruuf dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga ba'aa waliin tolfannee isiniif dhiyeessuun kan afanittis waluma duraa duuba tarkaanfanna itti dhiyaadhaa. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n kan duraarra kutaa Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjifamaa fi eebbifamaa jiru irra kibba Oromiyaatti mooraa guddichi waraana bilisummaa Oromoo bokkuma lakkaa'aman eebbisiisaa jira. Akkasuma giddu galeessattis kun deddeebi'ee teeraa lixattis ta'eera. Gama tokkoon eebbisiisaa gama tokkoon lolaa jira. WBO'n lola guyyaa lamaan kana raawwate keessatti immoo gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa ba'aa keessatti tarkaanfii boonsaa WBO'n fudhatuu fi bakkaa bakkatti injifannoon galmaa'utu himamu. Mee marii keenya kanarraa anfannuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa. WBO'n har'a kunoo erga leenjii godina Oromiyaa mara keessatti gaggeessu eegalee waggaa lama ol lakkoofsisee jira. Ani miseensa qeerroo bilisummaa Oromooti lixa Oromiyaa irra jiraadhaa. WBO waliin qumoon qabnaa. WBO'n godhi qeerroon godhaa. Kan leenjii kana fudhachaa jiru qeerroo bilisummaa Oromoo. Kaleessaatu WBO har'aa ta'ee mooraa leenjii seenee hedduminaan warra magaalaa keessa jiraachuu dadhabe warra mootummaa gabroonfataan nyaataa ture warra mana hidhaatti daramaa turan warra jiraachuu hin dandeenye maatii gadhiisanii qabeenya gadhiisanii warra ari'atamaa jirantu gara mooraa WBO'tti baqatee bosona Oromiyaa mara keessatti leenjii gurguddaa fudhachaa jira. Kana gadi jabeessee uummanni Oromoos ni beekaa. Haati ilma ishee ergaa jirti. Abbaan intala isaa ergaa jira. Leenjiyaa kan keenya jedhee hundumaan leenjifataa jira. Uummanni Oromoo abdii guddaa qabaa. Keessumaa gidduu kana leenjii gurguddaatu Oromiyaa keessatti gaggeeffamee akkuma dhaga'amaa jiru kibbatti WBO kumaan lakkaa'amantu leenjii lixa Oromiyaatti bakka 2, 3, 4 akka caalutti bakkeewwan garaagaraatti yoo xiqqate WBO kumaatamaan lakkaa'amantu leenjii hidhatee eebbifamee mooraa leenjiitti bahee diina haleeluuf qophii garaagaraa jira. Akkuma kana warri leenji'anii jiran immoo diina kokkee qabanii akka bishingaatti harcaasaa jiru. Mootummaan maraachuuf deema abdiinsaa dhumeera garatti durwallaalee joonja'ee waan godhus qabee. Kanaaf abdii kana fuulduraatti immoo nama nagaa karaarra deemu ajjeesa. Silaa WBO tokkotti kaasee WBO tokkorraa meeshaa hiikkachuu hin danda'u. WBO tokko ajjeesuu hin danda'u. As deebi'ee haala hiyyeessaa
uummata dararuudhaanii fi magaalaa keessatti akka harree alaakaa jetti mootummaa piippiin mootummaan faashistiin kun. Torbee lamaan kana ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo WBO kana duraa akka turan obbo Gollichi Dheengeedhaa dhibee fayyaadhaa isaan mudate vaayirasiin attaak ta'uu achirraa immoo gara dhibee sammuutti ce'uusaati kan himamaa ture waan sun guddatee gara har'a moofamanii sadarkaa mootummaa kooneffataa Impaayera Itoophiyaatti qaamota Dola maallaqaa qabamaniin butamanii gurguramaniiti kan isaan jiran. Mootummaanis goota kanatti akka qodaa cabaatti taphataa jira akkuma fedhanitti gabbaasanii dubbasiifataa jiran. Ammoo torbee as aanu kana keessa gara lixa Oromiyaa fudhatanii deemuuf jedhu obbo Gollichaan warri PPdha. Kanas ammoo tarii gara lixa Oromiyaatti geessanii ofumaayyuu ajjeesanii qaama miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattii giddugaleessaaf lixa socho'utu tarkaanfisan fudhatee jechuudhaafillee deemuu shakkiin jedhus jira. Shira amma deemaa jiru kana isin akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti attamiin laaltu? Nuti shira mootummaa faashistii kanaan deemu har'a nuti waggaa 12 oliif beeknaa. Mootummaan kun barbaadu gadi baasatti ajjeesee qaama biraatti qabataa, barbaadu hidhee, barbaadu waan fudhatti godhee qaama biraatti qabataa. Kun amala mootummaa gabroonfataati. Goolichaan eenyuun uummata Oromoo birattis qeerroo bilisummaa Oromoo birattis waraana bilisummaa Oromoo birattis hojii gaariidhaan beekama. Waggoota 10 olitti kan lafaa ta'u qaamaa ijoollee isa bira gahuudhaan illee seenaa isaa gaarummaatti dhangaa maal hamaarraan nageenye nama gaariidhaa. Diigumsa mooraa bilisummaa Oromoo daliirraa kan hambise nama seenaa gaarii qabu, nama waan gaarii hojjete. Nama hojii gaarii hojjete kana gaddaa bakka dhukkubsate jaal Goolichaa Dheengee jechuun xiqqatee waggaa oliif mana yaalaa ture. Naayiroobitti yaalamaa ture. Lillee beeknaa dhageenyarraa nama yaalii mana hospitaala jiru nama xiqqaa sammuun xiqqoo dhukkubsatee yaalamaa jiru. Mootummaan naqee akka wanta waraana keessa galchiiseetti akka wanta lukkee isaa biraatti kennateetti. Fidee dhufeetti olola uumaa jira. Afaan faajjii uumaa jira. Afaan faajjii kun illee homaatti biraa hin buusu. Homaallee hin fayyadu. Garuu yeroo namoonni waa hin deddeebi'e tokko dhugaatti fakkaachuu mala. Garuu soba dhugaarraa fagaa. Waa'ee Gollichaa gaarummaa isaa Oromoon hunduu beekaa. Amma immoo dhukkubsatee waan godhile nama hin beekne. Karaa dhufallee nama beeke himuu hin dandeenye. Dhukkubsachuu isaa achumarraallee nama beeku. Miidiyaa sana taa'aa ilaalaa ture hundumtuu ni argaa. Namni kun dhukkubsataadha. Kanaaf mootummaan ofii isaatiin akkuma jaallatanii godhe Goolichaa Dheengee gochuun deema. Lixa Oromiyaa miti bakka sadii yoo fuudhee dhaqee WBO'n Goolichaatti bu'uu hin jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo Goolichaa Dheengee rukutuuf deebisuu jiru. Kana mootummaan akkuma barbaade sana dhufee sittiin namoota galchiisu yaaludha. Garuu WBO'n hin galaayii ka jedhuufi WBO'n namni tokko daldaluu hin danda'u. Sirbuu WBO'n jabaadha. Salphaatti akka kan mootummaa sibiilaa yookaan dirree hattoota kanaa miti. Nama tokko galchiisuuf qaama tokko wal argaa qaba. Haxiqqatu haguuggatu mariisisuu danda'u qaba. Eenyu wajjin wal argaan Oromoon gaafa gaaffiidha. Eenyu wajjin wal arguu hin danda'u. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin lafatti wal arguu qabu. Sila irraa kaatee, sila qofaa ba'ee, sila of dhowwate. Kanaaf nama kana kallattii kamiin lixa Oromiyaa oolufeetti bakka sadii oolufe lafti beellee garuu mootummaan karaatti sobee ajjeesee gatee waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee galee filata farrajje kanaan maqaa balleessuu danda'a. Inni kun filata kan qabu deemee kufaatii bilchiginnaati. Shiraan WBO'n hin diigamu kanattee firris diinnis maaliif hin hubatu danda'uutii qaba. Kanaaf furmaanni dhufe hin jiru. Shiraan WBO'n diigama ta'ee akkuma shira yaadan Goolichaa duwwaa kisanii fidan haxinnaataa guddatu nama 20 tokko galchifatee dhufanitti lafaan faajjii uumu. Uummanni Oromoo lafaan faajjii uumu hunduu nama barate hunduu beekaadha hayyuudha. Hin beeka shira bilchiginnaa mootummaan kun mootummaa miti bakka uummanni Oromoo biratti fudhatama hin qabdi. Mootummaas balaa shaftuu gatii hin qabne hiika hin qabnetti fudhate waan jiruuf Oromoon hin hubataa jechuu barbaade.
Tole ulfaadhu qabxeeti kaaftee tokko irratti yaada gabaabaa kenneedha darba akka hawaasni Oromoo hubatuu fi goollicha qofa osoo hin taane silaatii dhugumaa osoo galchuu danda'anii namuma 20-30 itti dabalanii yoo galchanii yookaan yoo fidanii dhufanii fakkeeffatuu danda'u turan sanallee gochuu hin dandeenye jetteetta. Haa ta'utii erga goollichi Finfinnee keessa godhamaa jiru iyyaalota takkaa duuriyoota magaalaa keessaa kan rifeensa guddifatanii. Woboo fakkeessuudhaan haasaa barsiisaa jiru. Isaanis dhiyootti akka waan isaan goollichaan hordofanii galaniitti miidiyaatti baasanii haasofsiisuuf qophiitti jiru waan jedhaatu jira. Isa kanas hawaasni Oromoo akka dhaga'uu fi shira kanatti illee akka dammaqu asumaan dubbanna. Waa'ee warra kanaa waan guddoo yeroo irratti gubnu hin feesisu. Qabxiin itti aanu yeroo waraanni bilisummaa Oromoo boon akkasittiin jabaatee gola Oromiyaa cufa keessa socho'aa jirutti. Yeroo hawaasni Oromoo bal'aanis woboo waliin jirutti qaamonni akkuma kanaan duraa yeroo qabsoon bilisummaa Oromoodhaa jala geessu as ba'anii carraa miidiyaa qabaniif maqaa qabanitti fayyadamanii waa bixxilanii har'allee waa mannaaguu hin dhiifnee jedhu warri kun immoo Oromoo Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessuuf amuummatu akka ta'anidha kan dhaga'amu. Isin akka qeerroo bilisummaa Oromootti isa kan akkamittiin hordofaa jirtu agam tokko quba qabdu agam tokkotti qabsoo aarsaatti baasaa jirtan kana tikfatuudhaaf dammaqoodhaarra. Nuti qabeenyu amma humna keenya waa dandeenyuun qabsoo bilisummaa Oromoo kana balaarra hambisuuf qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaattis baadiyyaattis waliin waliin isaanii hojii hojjechaa wanni salphaatti qeerroo bilisummaa Oromoo darbee woboo qabu baay'een hin jiru. Nuti harka mirgaa harka bitaati waa woboon hojjetu qeerroon hojjechaa jira magaalaa keessatti ajaja wobooti nuti qeerroon hoogganamaa kanii gama qeerroon hooggansa olaalaa. Waraana bilisummaa Oromootiin hoogganamaa jira. Diinni guyyuu afaan faajjii uumuuf waa hedduu biqilee laata. Waraana bilisummaa Oromoo galchiisuu hin danda'an. Waraana bilisummaa Oromoo meeshaa qaba. Hidhatee amma fayyaadota socho'aa eeguu qaba. Tokkoon tokko waraana bilisummaa Oromoo immoo ajaja sadii qaba. Ajaja muraasaa qaba. Bittaa qaba. Tifiraa qaba. Beekee qaba. Nama tokko galchiisuuf ati jalqaba. Ajaja olaanaa argachuu qaba. Ajaja olaanaa argachaa kan jiruuf dursa qeerroon bilisummaa Oromoo hojii wal agartaa. Qeerroon bilisummaa Oromoo machi keessummeessee gargaartii dabarsaa gaafii biraadhaa. Woboo tokko galchiisuudhaaf wal qaxaadhaa. Hin danda'amu hin yaadamu. Baay'ee siyaasni waraana bilisummaa Oromoo baay'ee jabaataadha. Dhugaa dubbachuuf olola miidiyaa tokko hin taane nuti qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hojii wal arguuf waliin mari'achuuf beellama meeqaan deemnee wal agarraa hojii jabeetiin hojjechuuf caasaa mata keessa dabarree waan wal qaxaawwee keessa dabartee bira geessaa diinni kaleessi qabsoo yookaan erbuu galeen waqtii woboo wajjin wal argaan gaaffii uummata Oromoo maraati lamjatamu yaadamu nuti qabsoo keessa jirru warri qabsoo ajajjechaa jirru iyyuu ajajaa olaanaa haa ta'u wanta woboo tokko wajjin mari'achuuf Sosochii baay'ee qaba. Kan keessa dabaree danda'e waliin dhiibbamna malee akkuma agarsiisu fiigdee woboo bira dhiyeessu fiigdee woboo itti maxxanmareessu woboo ilmi durii hin lannaa baay'ee siyaasa wal caalaa namni irbuu galu tokko jaalgalicha amma ta'e woboo wajjin wal argaa inni jedhu gaaffii uummata Oromoo hundaati wal arguu mitiiti naannoo isaa jireetti qabu abjuudha. Woboo wajjin irra bilisummaa Oromoo wajjin wal arguu doonicha sadii isa irbuu galaniifi qabsaan jabaan tokko dhufe diyaaspooraan tokko illee akka argeetti dhufee wal argee wajjin mari'atu afaan faajjii uumuuf akkuma ittiin jedhee nama gansiifattee fudhattee dhufuu qabda turte egaa goonichaa deemgee citaan tokko yoo luqqee namni mul'isu citaa tokkotti namni mul'isu goonichaa deemgee ammatti hooggansa farkaan qabu. Waraana tokko farkaan qabu miseensa waraana bilisummaa keessaa nama wajjin wal qabu hooggansi kan biraatti jirameera goolicha gaalama waliif dhaabuma waraanuma hoogganuma kanatti dhufee yaasaa ture dhukkubsataadha asiimoo warri gantuun warra kaayilii gonfaa fana ta'ee gantoonni warri biqilaa qullatanii mana walitti dhukkubsataa fidanii immoo waan haaraa tokko keessan yaalan hin taane. Amma gaafa isaan fidanii namichi kun bu'aa mootummaa buusuun hin qabu. Faayidaa mootummaa fayyadamee waan hin qabneef ofii isaa gaggeessee isaa irratti gatu waan ta'eef uummanni Oromoos qeerroon bilisummaa Oromoos waraana bilisummaa Oromoos kana keessaa harkan qabu. Shira mo'uu waan barbaadan shiran hayaalan hin fayyadu gahee hin qabu.
namoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo leenji'aa jiran immoo kibba qofa osoo hin taane as Wallagga keessa ni jiru. Warra mootummaa leenjifatee jajjabeeffataa jiru. Warra akka Faqqadaa Abdii miseensota akka Faqqasii maqaa WBOtiin miseensa wiizii jedhan mataa artifishaali sana fudhatanii leenji'aatii jiru. Isaanumaan fidee Faqqadaa Majalaa nama 10-15 fidee ammas afaan faajjii uumuu yaalaa sun fayyadaa'ee kan jedhuuf garuu Oromoo hundumtuu ni beeka waan ta'eef faayidaa tokko hin qabu. Garuu abbaa barbaade fidee biyyaatti miseensa waraana bilisummaa Oromooti fidee dhiyeessuu danda'a. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo eenyu jalatti wanta nama eenyu jalaa galee dhufe adda eenyu jalaa bahee dhufe tokko wal beeku nus ni beeknaa gaafa sana harka laasumni taati ishee kunii jechuu barbaade. Tarii irratti waan ani kaasii waan Oromoon dhaga'uu qabaa jettu yoo jiraate itti nu dabaltaa. Dhumarratti ammoo dhimmuma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada kennuuf qoodda. Qabxiin amma Oromoon maaliif qabsaa? Oromoof Impaayera Itoophiyaa oliif maalii jedhu kun yeroo hundaa waan ka'uu qabudha. Kanaaf anarras irra deebi'ee kaasaa itti nuufufi. Fayyaan ammallee uummata Oromoo kan yeroo hundaa dhaabu barbaade afaan faajjii xiqqoodhaan sammuun uummata Oromoo kan dogoggorre. Egaa afaan faajjii malee mootummaan faashistiin biyya Itoophiyaan dimokiraatik sirriitti humnatti hin qabdu waa tokko hin fayyaddu milishaa leenjifattee milishaa jaarsa irraa warra ulee qabatee deeman meeshaa ittiin iddoo argatti kabalamee meeshaa irraa fuudhamaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo garuu milishaallee qabee hojjetan jiru qabee meeshaa irraa hiikee qe'eetti galchaa jira. Afaan faajjiin kamillee yoo uumame uummanni Oromoo abshaala haa ta'uu dammaqinsi uummata Oromoo immoo eessaa kaatee amma eessaatti kan jedhudha. Kan barbaada diyaaspooronni warri qabsatan waan kun isaan fakkaatan shira biraan itti dhiqinaa jiran yoo jiraatan afaan kan qabatan yaa ta'anii qabsoon biyya diyaaspooraadhaan gaggeeffamu yoo jiraate karaa maallaqaaf karaa dinagdee malee waan biraa hin jiru. Kan hidhatee lolaa jiru as jira Oromiyaa keessa jira. Kan diina tuffisaa jiru as jira Oromiyaa keessa jira. Kan lolaa jiru as waan ta'eef akka Ameerikaa yookaan Awurooppaa yookaan Awustiraaliyaa ta'anii harrabaan waraanuun hin danda'amu. Dantaa mataa isaanii yoo kanaatti biyya Itoophiyaa kanaan falmuu dhiisanii qabsoo bilisummaa Oromoo kan seeraan bira dhaabatanii akka galma gootaa qabsaan malee bukkeetti afaan faajjii uumuudhaan waan garaagaraa dhiqina reefaas bahuudhisanii natti tolaa jallee hubatanii boorri kan isaan itti galan Oromiyaa keessattidha. Gaafa Oromiyaan rakkattee maal taatee ilmaa isheetiif ni bilisoomti. Gaafa dhufan lafatti baqannaa akka hin dhabneef lafa waan dubbatan akka hin dhabneef ammumaa kaasanii har'a isaanii qadaajjatan namoonni tokko miidiyaa irratti ni mul'atu waan ta'eef afaan qabatanii afaan isaanii qabatan akka ta'an mana keessachiisa qabsoo kana fuuldura dhaabbatanii homaa gochuu hin dandeessan yeroo dhaabbatanii waan dhaabbatanii nyaachuu dandeessu itti fayyadamuu dandeessu garuu qabsoo kana fara dhaabuu hin dandeessan yoo dandeessan qabsoo kana deeggaraa dinagdeedhaan yoo hin dandeessan ta'e afaan keessan qabataa taatee waan kana hin jiru kennuu tokko naannachaa jiraadhaa jiree kanaaf eeggachuu barbaada. Uummanni Oromoo akka jiru dammaqee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo amma geggeessee beeksifaa jiru kan lubbuu isaa kennee hojjechaa jiru kana bira dhaabbatee galma isaati akka qabsoon dhaabaaf Oromiyaan ni bilisoomti. Impaayera Itoophiyaa diinota cabsanii lafarra balleessuu barbaadna malee impaayera caccabduu kana suphinee akka sheekiraatteef uummanni Oromoo kamillee nayyamu bilisummaa Oromoo nayyamu qeerroon bilisummaa Oromoo nayyamu haga Oromiyaan biyya taatetti haga Itoophiyaan diigamte badduuttidha kan qabsoo itti fufu kana booda Oromiyaa malee maqaan Itoophiyaa dhabde diigamte baddi ejjennoo kanaan qabsootti jiraante dammaqa yaasa baala jedhu uummata Oromooti. Kan amma dhageessan kun dhimma tarkaanfii boonsaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo konyaalee Wallaggaa afranii keessa soso'aniif dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irrattis marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa waliin tolfanne isaan dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan haala hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneef naannoo sanii keessa jiraatu afaan Oromoo dubbatuu isaanii qofaa fi qaamota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa takkaa'oo PPT'n mudataa jiran irratti odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo jiraataa magaalaa Finfinnee irraa arganne. Isiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ammas turtiin keessan
Hagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'u. Erguma mootummaan kunneen biyyi kun maqaa jijjiiramaan aangootti dhufe magaalaa Finfinnee naannoo sana keessatti gidirfama akkaataatti Oromoo mudataa ture. Keessumaa Oromoonni lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irraa gara Finfinnee dhufanii achi jiraatan adamsamanii qabamaadha turan. Ammoo erga barri 2021 seenee as magaaluma Finfinnee keessattuu Oromoon kutaa kamirraayyuu dhufe afaan Oromoo dubbataa deemuun yakka guddaa ta'e afaan Oromoo dubbatuudhaan hidhamuuf gidirfamuutu mul'ataa jira jedhama. Mee yeroo ammaatti maaltu isin mudataa jira Oromoota magaalaa Finfinnee fi naannoo sanii? Gama kan jiru afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaatti ilaalamuun kan jalqabe hanga sun taane bifa jijjiirrateeti kan jiraachaa ture. Ammas dhugama dubbachuu fi magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaatti kan ilaalamaa jiru waan ta'eef akkuma jedhame reediyoo cabsa kan jedhame sun yeroo sanatti kan jedhamu iyyuu ammayyuu akkasuma waan jedhamu ammayyuu akkasumatti waan tilmaamamaa jiru kuni dhugaarraa waan fagaatu miti. Yeroo magaalaa Finfinnee keessa afaan Oromoo dubbataa jirtan maaltu isin mudataa jira? Taaksii keetti baasii keetti yeroo karaarra imalan namoonni yeroo isinii bilbilan yoo bilbilallee kaaftanii namuu karaarra deemu galagalee isin ilaalaa jedhama. Tikoonnis nama hordofuu jedhama. Yoo immoo dargaggoota ta'an namni afaan Oromoo dubbatu qabamee hidhamaa jedhama magaalaa Finfinneedha. Mee bal'inaan nuu ibsi maaltu isin mudataa jira magaalaa Finfinnee naannoo sanitti? Kuni dhugaa dubbachuuf waan sirriidha waan qabatamaadha bari amma bifa jijjiirrateeti kan inni mul'achaa jiru malee afaan Oromoo dubbachuun keessumaa yoo qeerroo ta'ee afaan Oromoo dubbata ta'ee hordoffiidhaan fi ukkaamsaa fi darbanni bifa hin beekamneen godhamaa waan jirudha. Akkasumas namoonni yerootti afaan Oromoo dubbattu magaalaa Finfinnee kana keessatti akka bineensaa yookaan maal jechuun danda'a akkamittiin akka isaan itti ilaalamee fi ilaalcha isaan qabanii fi afaan kabiraadhaan kan isaan jedhan baay'ee nama jibbisiisudha yeroo ammaa keessumaatii galgala keessaa gara isaa tokko booddee ta'e Finfinnee keessatti kutaalee adda addaa keessatti afaan Oromoo dubbachuun taaksii keessatti dubbachuun akka yakkamaa fi akka cubbamaatti kan ilaalamudha. Keessumaa kun baay'ee kan nama gaddisiisudha yeroo ammaa kanatti bifni jijjiirratee dhufaa jiru. Kaalchiraalii, fiizikaalii, aadaa fi eenyummaa saba kanaa kan balleessuun bifa qophaa'aa ta'een kan hordofamaa jirudha. Egaa gidirfamni magaalaa Finfinnee keessatti Oromoo mudataa jiru kun kutaa Oromiyaa kan biraa keessatti afaan Oromoo dubbatuu qofaan illee yoo ta'u baate Oromummaadhumaan yakkanii Oromoo hidhuun ajjeesuun woboodhaan quba ol qabdu jechuun qabeenya Oromoo gubuu fi Oromoo adamsanii hidhuun jabaatee itti fufee jira. Rakkoo kana hunda Oromoo irraa hambisuuf maaltu falaa jetta akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkoottati? Kuni falli kan jiru akka kanatti dhugaa dubbachuudhaa fi kana hambisuu fi yookaan dubbii dheeraa hidhamaa kana Oromoo irraa addaan baasuu fi qabsoon isa jalqabaati jedhee yaada. Lammaffaa irratti oboo bukkee dhaabachuuf deeggaruun akkasumas ilmaan Oromoo godinaalee adda addaa keessa jiran barsiisuudhaaf hubachiisuun qabsoo uummata Oromoo keessatti yookaan uummanni Oromoo akka hirmaatu gochiisuu bifa danda'ameen gargaarsa akka kennuu fi oboo duuba akka dhaabatuuf oboo dabarsee kan laanne qabsoon ejjennoo dhugaa jiru itti dabarsee akka hojjetuuf dhaamsa kanan dabarsu. Keessumaa godinaalee Oromiyaa Wallaggaa Arfan keessatti sochiin gaggeeffamaa jiru gocha boonsaa uummata Oromoo bahaaf kibba kan boonsu waan ta'eef uummanni kamii fi godinaaleen adda addaa kam akka muuxannootti Wallaggaa Arfan irraatii fi qeerroowwan qarree godina Wallaggaa Arfan keessaa akka fudhatanii fi Oromiyaa maraaf dhaamsa dabarsuu nan barbaade karaa kun. Egaa akkuma inni quba qabnu qabsoon bilisummaa Oromoo har'a miti kan eegale Oromoonni osoo biyyi isaa Oromiyaan hin koloneeffatamin dura kolonii ofirraa ittisuu fi yeroo qabsoo eegale irraa qabee erga koloneeffatame qabees kunoo waggaa 150 oliif qabsootti jira. Ammoo qabsaa'ee yeroo inni galma qabsoo bilisummaa Oromoo jalaan ba'eeraa jedhu hayyootuma Oromoo warra jedhaman warra maqaa Oromootiin deeman. Warra akkasiitu gadi ba'ee maqaa Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessuutiin hawaasa Oromoof qabsaa'ota Oromoollee burjaajessee Oromoof Oromiyaa deebisee gabrummaaf koloniitti kuffisa. Kanaaf isin akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa jettu?
Dhugaa dubbachuuf ammas waan an jala mureessitti nuun sabboonummaa Itoophiyaawii sana hin barbaannus hin feenusi. Sabboonummaan kosmaas pirootekshin kan Itoophiyaawii keessa yookaan Itoophiyaa keessa jiru nuun abadan hin fudhannus hin deeggarrus. Nuti Oromoo bilisoomsuu fi dagaagsuuf kan socho'aa jirudha. Dhimmi Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduu jiru yoom taanaan nagaa kan fidus miti beera. Amma sabboonummaan Itoophiyaawii jedhamee faarfamu sun badutti Oromoof Itoophiyaan abadan waliif faallaadha. Walittis firoomuu hin danda'u. Qeerroonis hin amanu, qarrees hin amantu, ogeessi siyaasaas hin amanu, ogeessi amantaas kan amanaa jiru miti. Kun seenaa waggaa 350 dura leellifamuu fi bifa jijjiirratee bifa ammayyawaadhaan mooderni poolitiksiidhaan kan taphatamu otoo hin taane nuti Oromoo fi Itoophiyaan walii adda walii faallaadha. Yaadi isaas, falaasamni isaas, siyaasi isaas kan wal fakkaatu miti. Kaayyoon qeerroo qarreen anis akka qeerroo tokkotti Oromiyaa bilisoomte ijaaruuf Oromiyaa dagaagdee agarsiisuudhaaf qabsoo eenyummaa Oromoo dura dhaabbatee kan bilisoomsu ta'uu qaba malee dhimmi Itoophiyaawummaa jedhu sabboonummaa Oromoo keessatti kan farra jedheen yaada akka kooti. Kanaaf gabaabumatti akka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Ba'aadhaa Jaalwaaqumsaa dubbatee Itoophiyaan eelee Oromoon irratti akaamuudhaa jedhe. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuu malee impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu mitiidha kan ati jechaa jirtu. Kun wanta dhugaa jirudha. Nan deeggara persentii 100 ana bichaatu hin taane uummanni miliyoona 50 ol ta'u yaadaa fi aayidooloojii akkasii fi falaasama dhugaa kana qabatee jira. Biyyi Oromoo itti bilisoomtee keessatti dagaagdee ijaaruudha malee biyya Itoophiyaa jedhamtu Oromiyaa keessatti ijaaramu namni kam falaasamaaf siyaasa akkasii kan qabatee jirus hin jiru, kan qabachuuf deemus hin jiru. Nun sabboonummaa Itoophiyaa jedhamu sana of keessaatii haqnee baasnee seenaa waggaa 350 kana of keessaatii haquudhaaf. Gonkumaa maqaan Itoophiyaa jedhu Oromiyaa keessatti abadan nuuf hin eeyyamamus, nuuf hin kabachiifamus, nuunis hin kabachiisu. Kan amma dhageessan kun gara giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo sana jiraatu afaan Oromoo qofa waan dubbataniif takka Oromoo qofa waan ta'aniif qofa yakkamuudhaan qaamota mootummaa kunuunfataa impaayera Itoophiyaa yookaan PP'dhaan adamfamuun gidirfamaa jiraatu irratti yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa arganneessan dhageessifneedha. Gaaruma gaardooftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu waan har'aaf qindeeffanne isiniin dhageessisaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti immoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan mudataa jiranitti furmaata waaraa gochuudhaaf haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan atumsan addatti tokkummaa Oromummaa fi akikaaf galmaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatuu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya tokkummaa Oromummaatiin finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf waan argamsiisu kanatti fuuleffannu jechaa waan har'aaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Isaan dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaasaniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti uumaan nama borii ni tolchinnaa.